Seera ba'uu 40 lakkoofsa 9 kaasee hanga lakkoofsa 11tti. Akkas jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 9 hanga lakkoofsa 11tti. Dhadhaa dibataas fuudhii godicha sanaaf wanta isa keessa jiru hundumaa dibi. Isaaf wanta isa keessa jiru hundumaa qulqulleessi. Innis qulqullaa'aa hin ta'a. Iddoo aarsaa isa qalmi gubamu irratti aarfamuu fi mi'a isaa hundumaa dibi. Iddoo aarsichaas qulqulleessi. Innis hundumaarra qulqullaa'aa hin ta'a. Waciitichaaf jaliitii isaa dibi qulqulleessi. Ameen. Waciitichaaf jaliitii isaa dibi qulqulleessi. ከአማርኛው ማነባለው ዘጸአት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 9 አንስቼ አነባለሁ። እንዲህ ይላል። የቅባቱንም ዘይት ወስደ ማደሪያውን በእርሱም ያለውን ሁሉ ትቀባለህ፣ እርሱንም ዕቃውንም ሁሉ ትቀድሳለህ፣ ቅዱስም ይሆናል። ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውንም መሠዊያ ዕቃውንም ሁሉ ትቀባለህ፣ መሠዊያውንም ትቀድሳለህ፣ መሠዊያውም ቅድስተ ቅዱሳን ይሆናል። የመታጠቢያውንና ሰንና መቀመጫውን ቀብተ ትቀድሳለህ። አሜን። ታአ ኤብፈማ አራ ዲበታ ኤባ ዋንጀል ኡረተን ዱበት ዲበታ ኤባ ከና ብሌስድ ኦይል መጫፈ ቁልቁሉ ረቲ አኖይንቲንግ ኦይል ጀደሜ si'a 40 barreeffamee jira. Holy oil jedhamee si'a 20 barreeffamee jira. Isaan kun hundumtinuu hojiidhaaf caafaman. Kanaaf oil gaafa jennu oiliin wantoota garaagaraatiif oolan hedduudha. Zayitiin nuti amma ani isinitti dubbadhu kun zayita isaa shammaachochiin iriira singalchanii isinii hiran sana miti. Zayitaan amma dubbadhu zayita isa dibameedha. Zayitaan amma dubbadhu zayita isa qulqullaa'eedha. That means holy oil and anointing oil. In our church, blessed oil. Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Namoonni hedduun ta'anii dhugaa ba'umsa isaanii gaafa kennan teenyee dhaggeeffachaa turre. Mee waa'ee dibataa kanan dubbadha. Waa'ee dibataa kana dibata eebbaa waan jedhu irratti dubbadha isiniin jedheera. Sagaleen Waaqayyo kun seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irratti akkuma dubbatu dhadhaa dibataa fuudhii godicha sanaa fi wanta isa keessa jiru hundumaa dibi jedha. Godoo sanaaf wanta isa keessa jiru hundumaa dibii jedha. Afaanni Oromoon abbaa gammachiis kun gaafa hiikeetti loqodaa gara afaan Oromoo kanatti gaafa deebinu jechoota adda addaa fayyadamuu dandeenya sababii ta'eef dhadhaa jedheeti fayyadame inni. Macaafni qulqulluu afaan Ingiliffaa irraa anointing oil jedha or holy oil jedha. Isuma nuyi dhadhaa jedhu kana dhadhaa inni asitti jedhu butter isa jennu dhadhaa isa baqsanii nyaatan sana miti. Isa utuu hin taane anointing oil isa jedhamu sanadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyootu abboommii laata. Nuti waca hin hordofnu. As ifa fayyinaa church waca hin hordofnu, dubbii adda biraan hordofnu, sana kufee sana akka hin hordofnu, kan hordofnu seera Waaqayyoof dubbii Waaqayyooti. Akka dubbii Waaqayyoo jedhetti waan dubbii Waaqayyoo jedhe hojiirra oolchina. So kanaaf dubbii Waaqayyoo maal jedhaa? Dhadhaa kana fuudhiiti manichaaf godichaaf wanta isa keessa jiru hundumaa maal godhi? Dibi jedha. Namni amane tokko ganama kana dibaticha harkaan hin qabataa, innis dibamee hin baas keessaa. Sababni isaa sagalee Waaqayyootu godichaa fi kan godicha keessa jiru jedha. That means kunis dibama, kunis hin dibama, lafti kun hin dibama, keenyan kun hin dibama, namni keessa jiru hin dibama jechuudha. Nama keessa jiru irra darbee uffanni isaa iyyuu hin dibama jechuudha. Seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irra kan jiru dhaqees ni dubbisa. Seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irra kan jiru. Museen itti fufee dhadhaa dibataarraa dhiiga iddoo aarsaarra jiru irraas waa fuudhee Aroonitti
uffata isaatti ela warra duukaa dubbiftan dubbisala Aroonitti uffata isaatti ilmaan isaatti uffata isaaniittis in facaase akkasitti Arooniin uffata isaas ilmaan Aroon uffata isaaniis in qulqulleesse maal fuudhee dibata fuudhee dibataan Arooniin ilmaan isaa uffata isaaniis in qulqulleesse Arooniinis dibata isaaniis in qulqulleesse uffata isaaniis ilmaan isaa guutummaa akkuma jiranitti isaan kana hundumaa maal godhee in qulqulleesse jedha sagaleen Waaqayyoo kuni sanctify godhe in qulqulleesse anointing oiliidhaan dibata kanaan maal godhe in qulqulleesse in dibe adda baase kanaaf sagaleen Waaqayyoo waa'ee dibataa kana gadi fageenyaan kan dubbatu kakuu moofaa keessattis eessarraa jalqabeeti seera uumamaa boqonnaa 35 irraa jalqabee waa'ee dibataa dubbata achirratti maaltu dubbata Yaaqoob erga lafa onaarra fiigee baay'ee dadhabee booda dhagaa tokko achi ol kaasee jedha dhagaa sana hin dhaabee dhagaa dhaabe kanarratti dibata dhangalaase jedha Beetel jedhee moggaase jedha har'a ganama dibata sitti buufama dibata sirratti dhangalaa harka keessan ol kaasaa harka keessan ol kaasaa ila Yaaqoobi hin deemsina Yaaqoobi dhagaa kaasee dhaabe dhagaan hin dubbatu dhagaan hin nyaatu dhagaan hin dhugu dhagaan lubbuu amma kana jiraaten jedhamu dhagaa dhaabee dibata irratti dhangalaasee maqaatti kenne jedha harka kee ol kaasi maqaa Yesuusiin ganama kana dibata dibamtaa namni maqaa hin qabne maqaa haaraa fudhattee baata iddoo kanaa sagalee Waaqayyooti waan ta'eef Yaaqoob dhagaa dibee dhagaa dhahee biran dabarre Beetel jedhe Yesuus bara baraan ulfaatu Beetel jedhe dhagaa dibeeti Beetel jedhe Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti Saamu'eel isa duraa 16 lakkoofsa 13 irratti sagalee Waaqayyoo akka jedha kana irratti Saamu'eel qodaa gaanfaa dhadhaa ejersaa qabu sana fuudhee Daawitiin obboloota isaa gidduutti in dibe gaafasii jalqabee hafuurri Waaqayyoo humnaan Daawitiif in dhufe Saamu'eel immoo Raamaatitti deebi'e jedha erga dibata dibame Daawitiif maaltu dhufe humnatu dhufe isatti dhufeen dubbadha kanaaf sagalee kanarra dhaabbannee gaafa laallu dibata eebbaa keessa maaltu jira dibata eebbaa kana keessa maaltu jira dibata kana keessa maaltu jira waan keessa jiruun isinitti hima addaamtuun dibata eebbaa kana keessa humna waanjoo cabsutu jira maaltu jira humna waanjoo cabsu the yoke destroying power of God ቀንበርን የምሰብር የእግዚአብሔር ኃይል ውስጡ አለ humna waanjoo cabsu aangoo waanjoo cabsu akkamitti macaafa Isaayyaas 10:27 akka dubbisa macaafa Isaayyaas 10:27 irraati akka jedhu yeroo sanatti ba'aan isaa gatiittii keessan irraa hin bu'a waanjoon isaas morma keessan irraa hin caba furdina keessan irraa kan ka'es waanjoo isaa ofirraa hin cabsitu jedha akka jedhu afaan Ingiliffaasa and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing the yoke destroying because of the anointing oil dibati jarra kan ka'e maaltu caba waanjoo caba amen amen harka keessa mirgaa ol kaasaa akkana jedha ganama kana jedha isini dibata chaan jedha ayyaati waanjoon hin caba jedha innati fiddee dhufte ba'aan sunis dibatichaan sirraa cabee galtaati kanaaf humna waanjoo cabsutu keessa jira seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 7 irraas akkas jedhee dubbata inni Yooraamiin dubbisuu waan dhaqeef jedha Waaqayyo kufaatii isatti fide inni achi yemmuu ga'e immoo
Yoraami wajjin Yehuu ilma Naashii isa Waaqayyo akka inni qe'ee Ahaab balleessuuf dibe bira in dhaqe jedha. Yehuu isa dibame bira dhaqe jedha. As afaan Ingiliffaa irraa gaafa laallu isa dibame. Dibanni kun waanjoo cabsuu qofatu hin taane waanjoo gabrummaa, waanjoo rakkinaa, waanjoo dhukkubaa, waanjoo hiyyummaa, waanjoo dhiphinaa erga cabsee booda mootummaadhaaf si qopheessa. Irraan deebi'a. Maaliif si qopheessa? Mootummaadhaaf si qopheessa. Mootummaaf dhattee akka taatu jechuu miti. Mootii akka taatuuf jechuudha. Akka bulchituuf. Warri bulchan kan isaan ittiin mirkaneeffaman maaliini? Dibataan. Yesus gooftaadha. Dibataan. Dibataaniti bulchiinsi isaanii mirkanaa. Dibataan aangoon isaanii mirkanaa. Dibataan humni hojii isaanii mirkanaa. Dibataan teessumni isaanii mirkanaa. Dibataan teessumni isaa irra taa'an qulqullaa. Dibataan yeroon bulchiinsaa itti laatama. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun humna waanjoo cabsutu akka dibata keessa jiru nutti hima. Dibata eebbaa keessa maaltu jira? Dibata waanjoo cabsu jira. Lammaffaa dibata eebbaa keessa in blessed oil. Dibata eebbaa keessa wanti jiru humna dhukkubsataa fayyisuu fi bilisa baasutu keessa jira. Humna maal godhu? Humna dhukkubsataa fayyisu. The healing power of God. The healing power of God. Humna dhukkubsataa fayyisu. Maal jechuudha? Maarqos 6:13. Maarqos 6:13. Wangeela Maarqos 6:13 irra kan jiru akka jiree dubbata. Isaanis hafuurota hamoota baay'ee baasanii warra dhukkubsachaa turanis baay'ee dhadhaa dibataa dibanii isaan fayyisan jedha. Warra dhukkubsachaa turan baay'ee isaanii dibanii isaan fayyisan. Waan biraan gooneef hin diban. Dibanii fayyisan jedha. Dibata dibanii fayyisan jedha. Yaaqoob 5:14 kaaftanii yoo ilaaltanis isin keessaa namni dhukkubsate jira. This is the question. Jira. Inni jaarsolii waldaa kiristaanaa waamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii kadhataa godhaniif. Maal godhanii? Dibata dibanii kadhataa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa in fayyisa. Gooftaan isa in kaasa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es inni isaaf jedha lakkoofsa 15 irraa. Dibanni kun jaarsolii waldaa akka sagalee Waaqayyoo kun jedhutti warra dibanni kun immoo maa inni jedhanii ciisanii gaaffii gaafatan utuu hin taane warra dibanii kadhatanidha. Jaarsolii waldaa lafa jirtanii uffatanii rakkoo hin qabu. Warra siis warri iddoo biraarraa dhuftanis jaarsolii waldaa warra dibata dibanidha malee warra dibanni kun immoo maa inni jedhanii gaaffii gaafatan miti safara ta'anii. Amen. Amen. Amen jedhamee irra deebi'aati. Eeyyee. Dibanni kun maa inni maal qaba? Maqaa Yesuus qofti hin ga'u. Yes, it's more than enough. Maqaan Yesuus dhuguma hin ga'a. Garuu maqaa Yesuus duukaa dibdee akka ati fayyiftuuf wangeelatu si ajaja. Maqaa Yesuusin itti waamtee akka ati dibdee waan barbaadde ajajuuf wangeelatu dubbata. Akka ati madaatti dibdee madaa qoorsituuf wangeela dubbata. Akka ati dhukkubsataa sireerra ciisu dibdee lafaa kaaftuuf wangeela dubbata. Even if sagalee Waaqayyoo kan inni jedhu iddoo kanatti Yaaqoob keetti gaafa laallu nama yoo dibata dibdee kadhatteef cubbuun saayyuu dhiifamaaf jedha. ይቀድሳል ማለት ነው። ኢየሱስ ጎፍታላ ይቀድሳል። ቁልቁሌስ ደው አቀዮ ሙሴዳን ቁልቁሌስ ኢሰዳ ከኒ ያዕቆብ ከያትዱበት ቁልቁሌስ ዲቢ ቁልቁሌስ ማኒቸስ ዋማኒቸ ከያጅሩስ ጀን ሐረከስቱታ ኢዶ ከና ዲባታ ከና ፉዳቴ ባት ማነ ከረቴ ዲብዳ balbala keen dibda iddo cisicha keen dibda mana daldala keen dibda harra jalqabe bilisa ba'utu sifta harra jalqabde bilisa ba'utu sifta harra jalqabde bilisa ba'utu sifta garu waa'ee dibata gaafa dubban dibanni kun
erga waanjoo humna waanjoo cabsuuf kiyaa qabaate erga humna dhukkubsataa fayyisuuf kiyaa qabaate maaliif dibataa wajjiniin dhaloonni darban kun maaliif waliin galan dhaloonni sokkaa jiran kun maa waliin galan dhaloonni dhufullee dibataa wajjin dhaloota walii galeedha dhaloonni darbaa jiru garuu dhaloota dibataa wajjin waliin galleedha maaliif first of all waa'ee dibataa yaaduu dura waa'ee maallaqaa yaaduu keessa jira waan ta'eef amala yihuudummaa jaalala dibataarra jaalalli birrii waan garaa keessa jiruuf jaalala sagalee waaqayyoorra maaliif kanatti gootaa maaliif birriitti akkas gootaa jechuun waan kee jiruuf dura waa'ee dibataa dubbachuurra waa'ee birrii dubbachuun waan jiruuf dibata dura birrii waan sitti mul'atuuf har'aa jalqabee garuu dibata dura birriin sitti mul'atu birrii dura dibata sitti mul'ata ay harka kee ol kaasee akkas jedhi har'aan booda jedhi ati iji koo jedhi gara dibata koo laala malee jedhi gara qabeenyaan ilaaluu jedhi gara waan darbuun ilaaluu jedhi dibatichi jedha ayyaati na qulleessaa jedha bilisa na baasaa jedha na eebbisaa jedha na fayyisaa jedha na dabarsee ayyaati አዎ የተቀባ ትውልድ ይሻገራል ዘይት ያለው ትውልድ ይሻገራል ኤውላችሁ ሴረባው በቆና ዲደምን ሸለቆፍ ሰጃረት ይወደተን ይላልተኒ ዳዳዬ ጀርሳ ዲበታፍተውፍ ዳዳዬ ጀርሳ ኢብሳፍተው ጀደዱበት ወበዳ ዳዳዬ ጀርሳ ዲበታፍተውፍ ዳዳዬ ጀርሳ ኢብሳፍተው ጀደ ኡቱ ኢብሳን እንጅሬ ዱከነ ከሰቴስ ኡቱ ዲበን እንጅሬ ፉልከ ጉኑ ጎጎጌ ጨጨብደ Yookaan gogaan kee ciccituu danda'a. Sababni isaa waaqayyo qaama namaa makanayyuu akka inni dibata ajjii walii galuuf uume. Dibata amma paakoodhaanii asittis dibattee, hidhiittis dibattee, kanattis dibattee, harkattis dibattee, miilattis dibattee al tokko tokko 300 al tokko tokko 1,000 al tokko tokko warri 40 bitanis jiru warri 100 wayin bitanis jiru as standard. Argitanii ganama ofitti dibu galgala galanii ofirraa miicu sirrii moo sirrii miti himbulu argitanii himbulu har'a garuu dibatati mana kana gi'aa fuutee baatu dibata buluudha har'a garuu dibatati fuutee baatu dibata si daalacheessu miti dibata ulfinni waaqayyo akkasirraa mul'atu godhuudhaan jedhe ani eeyyee nami dibata manaan qabne ibsaan qabu abbe nami dibata manaan qabne dukkana kee jira nami dibata manaan qabne dukkana mo'achuu hin danda'u dibatichi jedha ibsaadhas dibatichi mataa keetiifis qaama keetiifis hintaa inni kan biraan inni sadaffaan dibata eebbaa keessa maaltu jira simboo afuuraatu jira simboo afuuraatu jira the flow of divine favor the flow of divine favor simbo afura simbo dibata tujira yo demte simbo qabda yo teesse simbo qabda yo dubbatte simbo qabda dibata kana dibatte jechuudha amen jetture eyyeka amen jedha gayyati amen jedha gayyati me amen jedha gayyati maqaa yesuusin ganama kana dibanni kun jireenya kee irratti hojii jalqabu ye kanaaf simbo qaba divine favor simbo afura simbo ayyaanaatu keessa jira እኛ ደግሞ በጸጋ እናምናለን ጸጋው ደግሞ በዘይቱም ውስጥም ይሰራል ምክንያቱም ጸጋው ኢየሱስ ስለሆነ አሜን 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 አዎ ጸጋ ጠራም ማለት ኢየሱስን ጠራም ማለት ነው አይለያዩም አደደምባን አያኒ ኢየሱስ አደምባን አያና ጋበረ ነምኒ ገኛ ሰዳቀኒ ሙከጀለና ናኒ ዋቅለኒ ዋጉበኒ ዋአርሰን ትለካ ሰሚቲ አያኒ ንኑ ይፉዳኔ ሰክርስቶስ ድሮ ጅልቤን ፈኔ ዱቢ ከነ ዱካ ፉዳኔዳ ሃሌሉያ ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮ ኩን ሳሙኤል ሰድራ ኩዳን ሰዲ አንገፍሪት ኢሳም ቢረ ደበርቴ ቂልጡ ታቦር ቢረ የሙጌሱሞ ጀዳ አዳምጡ ቂልጡ ታቦር ቢረ የሙጌሱሞ namoonni beetelitti waaqayyoof sagaduu dhaqan sadi itti innufu isaan keessaa inni tokko ilmoolee reettii sadi inni tokko immoo buddeena sadi inni tokkos daadhii wayinii huubboo tokko baatanii in adeemu yommuu sitti dhufan nagaasi gaafatanii buddeena lama siif hin kennu
atis isaan harkaa hin fudhatta jedha. Nama kamii? Nama dibameef. Maal ta'e naa kennuuf jechuudha. Dibatatu irra jira. Divine favorite irra jira. Dibata simboo qabutu irra simboo qaba. Al tokko tokko akkasan namitiire abalu simboo dhuma qaba. Yoo waan akkasiirna kana qabaate iyyuu maal qaba? Simboo qaba. Simboo masaan nama mo'ata. Simboo masheetu nama mo'ata. Simboo majara kanaatu akkasi. Jedhama mitiire akkasi. Har'aa jalqabee simboo dhabeetti simboo nama hin qabne hin taatu. Har'aa jalqabdee nama simboo qabu taate mana kana kee gadi baata. Iyyee santifaay taata. Hin dibamta. Yesus bara baraan ulfaatu. Faarfannaa boqonnaa faarfannaa 45 saddeetiif 12 irraati akkas jedhee dubbata. Faarfannaa 45 saddeetiif 12 irraa 8 irraati akkana jedha. Uffanni kee hundinuu qumbiidhaan sabriidhaan solloqqee muka urgooftuutiin ingilimbisa. Maal ta'a? Ingilimbisa. Baay'ina tola. Sagalee kana jalqaba waan dubbise keessaati. Maal jedha isinitti fakkaate? Seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 11 irraa ilaaltaniittu laata. Qodichas jaliitii isaas jedha. Mee warri jaliitii beektan? Jaliitii. Ish warri hin beekne mee jaliitii? Jaliitii warri hin beekne. Jaliitii warri hin beekne. Kaataa mee gurra keessan biroo wallaaluu rakkoo hin qabu. Jaliitii. Ilaagaa macaafa kanarra jira isinittan hima. Jaliitii jechuun fakkeenyaaf jabanaa fudhannu. Waama simpilii mana keessan kee isinii fudhadha. Jabanaan kesalmaan dejaarraa yookaan iddootti buna danfisanii fidanii asuma liishoo makanarra yookaan iddoo mata'een kaa'ani waan irra teessu qabdi. Sirrii moo sirrii miti? Taa'umsa qabdi. Taa'umsa akkamii? Waan akka geengoo wayii hojjetamtutu jirti ishee irra fidanii kaa'u. Maaliin taatu? Irraan kuftu jechuudha. Irraan kuftu jechuudha. Akka jedhu qodichas jaliitii isaas maal godhi? Dibi jedhe Waaqayyo Museedhaan. Waaqayyo iyyuu beekaati mana kee gaamaa qiraacii gootere. Waan irra taa'amu sirreessi atis. Waaqayyo waa sirreessa. Ameen jedhaa gayyaa ta'e. Eeyyee sagaleen kun baay'ee namatti tola dhugaa. Baay'ee namatti tola. Bataam nu dessemmu. Har'a waan tokko sitti hima. Homaa tokko hin qabu. Harka kee ol kaasi. Homaa tokko hin qabu. Kanatti waan an dabalu. Utuun kanatti waa dabalee kana naa ta'a ture. Utuu kana bira namni naa dhaabate asin ga'an ture. Utuu kana biratti namni harka isaa naa fiixate lafa akkasiin ga'an ture jettee kanatti qofaa kee kun tokkittiidha. Tokkittiin kun qofaa ishee nan fayyaddu jettee mammaassa Oromoo isa muki tokko naara malee hin boba'u jedhan ofirratti dubbachaa deemta yoo ta'e har'a ganama kana sittan dubbadhaa dhaggeeffadhu. Nama harka ol kaase kana irratti laa sagalee kana nan dubbadha. Tokkichi ati qabdu waan hundumaa sii ta'eera. Akkasi beektaa. Bulbulamaaf bulbulaa utuun barbaadiin bulbulliin argama. Dibatichatti amanuudha wanti guddaan. Beqebaatu maaman. Yesus bara baraan ulfaatu. Kanaaf akka jedhe urgooftuutiin ingilimbisa maaltu? Manichi keessi uffanni kee uffatatu urgooftu sanaan ingilimbisa jedha. Mana mootummaa isa ilka arbaatiin miidhagfame keessaas sagalee mi'a ribuu qabuun dhageessifamu si gammachiisa jedha. 12 irraati akka jedhu namoonni Xiroosiif sooressoonni biyyaa harka fuudhaa isaanii fidanii sitti dhiyaachuu hin barbaadu. Waa'ee maaliif? Waa'ee dibatichaaf. Dibatichi gaafa dhufu warra tikaleessa nan beekan ertutu si iyyafatanii dhufa. Sinii dhufaan jiru mini dibaticha jiraatu malee dibatichi jiraannaan dibaticha dibamtee jiraannaan dibatichi mana kee jiraannaan dibatichi qodaa kee jiraannaan dibatichi uffata kee irra jiraannaan dibatichi mana kee irra jiraannaan warra ati barbaadde dhabaa turteetu si barbaacha mana dhufaan jedhan. Kanaaf macaafa faarfannaa 89 irratti 21 kaastanii in argattu. Ergan kana jedhee booda inni arfaffaan dibaticha keessa maaltu jira? Mallattoo ittiin ol kaafamnutu keessa jira. Waan ittiin ol kaafamnu, sagalee ittiin ol kaafamnu, humna ittiin ol kaafamnu. The seal of our dominion. Sajennu jechuudha. Kan ittiin ol kaafamnu, kan ittiin ol adeemu. Akkas jedhama. Saa'ol ajjeesaama ture. Saa'ol ajjeesaama ture. Lolatti ba'ee tumaama ture. Lolatti ba'ee ciciibsaama ture.
lolatti ba'ee fixee magaalaa ture qalee magaalaa ture boojee magaalaa ture gaaf tokko garuu Daawitin dibata mana keessaa qabu dibata of keessaa qabu dibata mataarraa qabu dibata harkarraa qabu gaafa ba'u tokkicha ajjeese tokkicha ajjeesetu meeqatti lakkaameef kumaatamaatti lakkaameef inni erga dhalate ajjeesaa ture garuu kumatti lakkaameef argitaniittu dibata kan tokkoon fuudhee dura si dabarsu ameen jedhaagaa akkasi kanaaf sagalee waaqayyoo kun yeroo ol kaafamu jechuun Daawitiin kan ol kaase dibata namicha ajjeesuu isaa miti dibata inni ittiin dhaqee kuffiseedha kan ol kaase dibata inni ittiin dhaqee itti ba'eedha kan ol kaase erga akkas jenne Isaayyaas 54 lakkoofsa 15 irraati kunoo namni yoo sirratti ka'eef ana biraa waan hin ta'iniif ati san balleessita jedha argitanii yoo sirratti ka'an iyyuu dibaticha waan qabduuf yoo sirratti ka'an iyyuu dibatichi mana kee waan jiruuf dibatichi sirra waan jiruuf sin balleessan situ balleessa warra sirratti ka'e utuu hin taane siisa taa'utu balleessa jechuudha Yesuus barabaraan ulfaatu erga akkasenne dibata eebbaa keessa jarreen kanatu jira erga ta'e irra deebi'eetan gara kabiraatti darba dibata eebbaa keessa humna waanjoo cabsu jira erga ta'e humna dhukkubsataa fayyisu jira erga ta'e simbootu jira erga ta'e mallattoo ittiin ol kaafamnu tachi keessa jira erga ta'e faayidaan isaa maayinni faayidaan dubbadhaam yookaan itti fayyadamni isaa maayinni itti fayyadamni attaqaaqam irraan deebi'a itti fayyadamni isaa maayinni kamitti itti fayyadamna dibata baattanii jirtu bitire dibata qabdanii jirtu attamitti itti fayyadamna dubartii tokko amma iddoo kana dhaabattee akkas jette I think caffee jette natti fakkaata dibata nasii furadheen galee jette asiin furadhee galee durga baan qabu jette gaafa galuu ganama ofii nan dibadhaa suuqii godhaqee qodaanan dibaa isa booda amma galgala anatu nagaa jedhee amman keessaa ba'utti gabaan jiraayette dhagaartu dhageessaniittu miti yeroo isheen nu gaabaat amma nagaa jedhee ofii kooti ba'utti jira gabaaniitti jira gabaaniitti eenyurraa kan ka'e dibaticharraa kan ka'e dibaticharra sagalee jiru dibaticha keessa humna jiru dibaticha keessa wantootan ammas jalqaba siniin jedhe wantoonni jiran sun simbootu jira jechuudhaam utuma darbanii suuqiin ishee amma yoona akka kan warra kaanii mi'ooma gaariiyyuu hin qabu ta'uu danda'a garuu maal qaba dibata qaba argitanii dibata qaba yookaan kan warra kaanii oriijinaalii andanyaadha yoo ta'e ishee bira sekendaandii jira ta'uu danda'a sekendaandiin oriijinaalii ta'ee mul'ata gaafa dibata qabuuf ameen jedha ameen yaade akkasiin nuyi fakkeenyaaf amma addunyaa irratti dhaloota addunyaa irratti utuu Yesuus hin mul'atin nuun argamin sekendaandiitti iyyuu lakkaa'amnu turre Yesuus dhufee warra oriijinaaliin irraa cabnaan nu warra sekendii fuudhee oriijinaalii nu godhee deeme akkasii argitanii fuudhee lafa jarri sun irraa fottoqan ittis hin maxxansedhaam iddoo sana nu kaa'ate achii fuudhee immoo eessa nu kaa'ate beektuu fannoo irratti ol ba'uu isaatiin teessoo isaarra nu kaa'ate sababni isaa mirga abbaatii maal qabduudha waan ta'eef iddoo qabdu achis hin teessiseedhaam numa warra dana jirruun akka jedhaam nu warra dana jirruun Yesuusedha mirga abbaas hin teessiseedha iddoo isinii laateedha iddoo qabna nuti kanaaf dubartiin kun dibata dibde suuqiinsee harkisee maalidha jechuudha እጇ ላይ ማንኛውም እርግማን ካለ ተቀድሷል እርግማኑ ተሰብሯል አጥያትም ቢኖር ተቀድሳለች ማለት ነው ቁልቁሎፍቴት አባርሲዮ ጅራቴ ጫቤራ እኒ በልበለሽ ጩፌ እኒ ኤበሽ ጩፌ እኖ ጂሽ ጩፌ ዲበትቻ ማልተ ይቹዳ እራቲ ጫቤ ይቹዳ አሜን ጀራጋ ዘመን መቁጠርና በቅባት ማለፍ ይለያያል an barakazina mane barakasin gofta fudde hada kotta yaajiltuudha abbaa kootu jaarsolii waldaa ture abbaan kofaati koo kaasherii turanii waggaa akkasii waldaa kee turanii utuu waldaa keessa jirru warri dhiyoo dhufe immoo iddoodhumaati akkuma nu saamu wayii taanaanii mateenye mee jedhan jennee malee etta yoo ta'e umurii lakkaa'uuf fira lakkaa'uudhaan miti በጸጋው ነው እዚህ የምቆመው አሜን በቅባቱ በጸጋው በኃይሉ አሜን 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 ከናብ ያከስመለ አማ ከነ ተየራ ዋቀዮ ጦራታና መከፈሉ ፊንቀቡ ዋቀዮ ጦራታ የሚባል የለም በእግዚአብሔር ቤት ጦራታ የሚባል የለም ጦራታ የምትጠይቁ ሰዎች ካላችሁ ጦራታ የሚከፍል ኤጀንሲ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የለም
harka waaqayyoo irraa xorataa ba'uunis hin jiru, xorataanis hin kaffalamu. Ameen jedhamee iyyaati. Akkasii mana waaqayyoo xorataan hin jiru. Sagalee waaqayyoo macaafa lallabaa 9:8 irraa yeroo hundaa jedha. Ishee kana isinitti hima. Yeroo hundaa jedha. Uffata adii uffadhu. Addaamtu. Yeroo hundaa uffata adii uffadhu. Mataa kee dhadhaa ejersaa dibadhu. Irraan deebi'a. Yeroo hundaa uffata adii maal godhi? Uffadhu. Dhadhaa ejersaa immoo dibadhu. Mataa kee yeroo hundumaa dibadhu. Yeroo hundumaa immoo uffata adii uffadhu. Mataa kee irraa immoo dibanni hin dibin jechuun uffanni adii yeroo hundumaa qajeelummaa bakka bu'a. Uffanni adii yeroo hundumaa qulqullummaa ofii eeggachuu bakka bu'a. Uffanni adii yeroo hundumaa dhugaadhaan jiraachuu bakka bu'a. Uffanni adii yeroo hundumaa ayyaana kee jiraachuu bakka bu'a. Inni dibatichi mataa kee irraa hin dibamin jedhu immoo yeroo hundumaa ayyaanichi sirraan dibamin dibaticha ofirratti eeggadhu. Takkaas irra kaa'ameera. Isa eegi xuriin ittiin bu'in. Macaafa qulqulluu keessaati haadha hiyyeessaa tokko baay'ee na ajaa'ibdi. Dhaggeeffadhaa waa'ee dibataa irratti na ajaa'ibdi. Macaafa Ruutiin naxxanii yoo dubbistanii amaatiin Ruut akkas jette Ruutiin. Ruututuma qarmii funaantu gaaf tokko mootii argite. Mootii abbaa maasii argiteeti innaan namicha akkas jedhe qarmii dhiisaaf jedhe gaafa jalqabaa hojjetootaan. Qarmii kana gaashaan dhiisaaf jedhe. Gaafa lammaffaa immoo mee qamisii kee as qabadhu waan ani itti siina qodhee qodaa silaa fudhattee nanne qarmii funaante waan ta'eef qamisii mashee achi walitti qabattee naan ammaareetti dhangalaaseef. Gaafa isheen guuttee fuutee galtu eessaa fidde amma kanaa jette jaartiin. Eeyaa fidde amma kana duroo qarmiidhaa kanatti fidduu har'a eeyaa fiddee naan namicha gaarii tokkoon argeette. Maa inni naan namichi sun waan gaarii hojjeta. Baay'ee nama garraamiidha. Bo'ees jedhama namichi kun. Inni kun jettee naan namuma dadhabiniiti. Wayyaa kee as qabadhoodheetti naan maaruun argeette. Harka kee ol kaasi mee harka kee ol kaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana humna dibaticharraa kan ka'e isa kaleessa coraa ture ammaartee fuutee galtaate. Iyyee ilaa kanaaf waa'ee dibataa irratti akkasitu ta'e. Akkas erga isheen intalli ittiin jettee booda akkeette. Yaa intala koo jetteenaan kana booda qarmiin funaaniiti jetteen. Innatan maartee fidde kun yeroodhaaf nu gaati. Nu gaati. Amma waa'ee keetiif marcuma qajeeluu fedha jette. Maaltu qajeeluu fedha? Marcuma qajeeluu fedha. Iddoo targamuu fedha. Mana targamuuf jedha. Teessumarra teessu targamuuf jedha. Haadha manaa jedhamuuf jetta. Maqaa isa abbaan manaa irraa du'e haadha hiyyeessaa jedhamtutu sirraa jijjiiramuu fedha jettee. Mee harka kee ol kaasi. Har'a ganama kana jedhe ati. Humna dibaticharraa kaka'e. Abaarsi na biraa hafa. Iyyummaan na biraa hafa. Dhukkubi na biraa hafa. Xinneenyi na biraa hafa. Maqaa Yesuusiin kun sirratti ta'a ganama kana. Kun sirratti ta'a ganama kana. Kanaaf akkas jette yaa intala ennaan dhagayeette. Namicha kana bira dhatta waan sitti magaru jette. Ennaan dhaqii dhiqadhotte. Maal godhi? Dhiqadhu. Uffadhu. Dibadhotte. Waan sadii. Maal godhi? Dhiqadhu. Uffadhu. Dibadhu. Ameen ameen. Har'a ganama kana akkastu ta'a. Akkastu ta'a. Xurii sirraa dhiqama. Qullaa kee dhokata. Dibata haaraatu mana keetti si duukaa galaan jedhan. Hubadhaa namni utuu hin dhiqatin dibata yoo dibate hin urgaa utuu hin taane na ja'a. Irraan deebi'a. Utuu hin dhiqatin yoo dibate dibanni sun foolii urgaa'uu isa ofii isaatii qabu oriijinaalii sana hin dhageessisu. Sababni isaa xuriitti dabalame waan ta'eef foolii badaa uuma. Nama dhiqate irraa garuu oriijinaalii isaa urgaa'a. Ganama kana warra dhiqatanii qullaa'an. Yes. Nama dhiqatee qullaa'e sanyii isaarraa mana isaarraa dhukkuba sanyii dhukkuba maatii dhukkuba sariidhaan duukaa adeeme dhukkuba abaarsaan duukaa adeeme ganama kana dibatichi biraa hambisee galaa. Kanaaf dubartiin jaartiin kun waan sadii abboomteennaan waan sadanuu ተገበረች። ይኸውላችሁ በተግባር ነው ያሳየችው። ቀበተማት ተገርሲፍቴ ዲቀቴ ኡፈቴ ዲበቴ አከየተኒ ዲቀቴ ታኤ ኡፈቴ ታኤ ዲበቴ ታኤ ጋፈረቱ ሞየተናን ጉራን ቂጣቴን ጪሲሚ ለጀለ ጪሰቴን ወሪ ገጀላታ አኒ ኤገኒ ሞቲች ገዲ ጀዳፍ ከዚ ቤታ ውቱ መድሪርፈቱ ጃርሲ እናን ለበማዚ ጪሳ ቤታ ሞቲን
innaan namatu miila jala jira tibu'ee argeet ol jedhee laalee amma bari'utti asuma ture deen amma maal ta'utti abeet 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 mee harka kee mirgaa ol kaasii akka jedhime amma bari'uudhaaf jedhaa jedhee jedhe amma bari'uudhaaf jedhaa jedhee ela dhubadhala al tokkoof isa dhumaa fayyina lubbuu keenyaatiif nuu bari'eera dinagdee kee farra bari'a siyaasa kee farra bari'a maatii kee farra bari'a barumsa kee farra bari'a balbala hojii kee farra bari'a balbala daldalaa kee farra bari'a balbala tajaajila kee farra bari'a meeyyaati bari'eera jedhaa amma morra deebi'aate ይሄ ማለት ነው akkasittiin jette waa'ee dibataa macaafa keessatti egaa akkuma siniin jedhe yeroo hedduu maqaa dhaameera kanaaf itti fayyadamni dibatamaa inni tokkoffaan qulqulleessuudhaaf nama gargaara hin qulqulleessuuf nama gargaara Leewwota 8:30 irraatii kana nama jalqaba dubbise 8:30 mana Arooniin uffata isaa ijoollee isaa uffata ijoollee isaa maal godhe hin qulqulleessee jedha lammaffaa mootota dibuudhaaf yookaan mootomsuudhaaf aangessuudhaaf gargaara salphaatti itti fayyadaminaa dibata dhugumaan isinitti hima mootota lammaffaa 9:6 irratti yoo ilaaltan sagalee kan argattu dibamu moototaa ittiin dibamu mootota lammaffaa 9:6 sadaffaa wantoota adda baasuudhaaf sanctification of things wantoota adda baasu ila wantoota jedhe nama miti wantoota adda baasuudhaaf maal jechuudha kun wantoota adda baasu jechuun asiin baata mana daldalaa qabda yoo ta'e waan daldaltutti dibda adda baa kan keeti mana qabdutti dibda kan keeti biiroo irratti yoo ta'e teessuma irra teessutti dibda kan keeti Erga kee ol kaasii adeeraan amanta yoo ta'e hin amanta yoo ta'e hojjetaan mootummaa qotee bulaan daldalaan barataan dhaggeeffadhu barsiisaan dhaggeeffadhu har'a ganama kanaa jalqabdee dibatichatti fayyadamtee adda baaftee yoo ta'e wantati dibatichaan itti buute kan kee ta'eera. Irra deebi'een dubbadde dubartiin amma harka koon dibadhee mi'a koon dibeettee waan mana keessaa qabdu adda baafatte. Dibataan adda baafte erga isheen kan kootettee kanuma isheeti ameen ameen kanuma ishee ta'e saantifaayi goote hin dibdee adda baafte inni arfaaf isa kana wantoota adda baasuu jedhu kana ba'uu 49 uumama 35 14 akkasumas 27 irraati argachuu dandeenya jechuudha uumama 35 lakkoofsa 14 lakkoofsa 27 irraa inni kan biraan dibanni kan nu itti fayyadamnu attaqaaqamiisa yookaan itti fayyadamisa waanjoo ittiin cabsuudhaaf fayyadaman sila jalqaba akkuma dubbadde humna waanjoo cabsuuf kiyaa qaba erga of keessaa qaba ta'eeti humnicha maal gochuu qabna kiyaa fuunee itti fayyadamuu qabna loltuun fanjiidhaaf boombii mudhiitti hidhattee rasaasa sinnaara sadan amma durii sansalataan akkas kanarra akkas yaa'u namni kan biraan qabee fi deemu laaluuni kan itti qabatee deema yoo ta'e fakkeenyaaf rasaasa keessaa qaba. Rasaasa keessaa qaba jedhee fuula diinaa fuula dura dhaabate ani rasaasa qaba waan ta'eef namni na dha'u hin jiru yoo jedha ta'e rasaasa isaa cal jedhee baate loltuun kun hin du'a moo fayyaa gala hin du'a malee fayyaa hin galu sababni isaa maaliif meeshaa qaba garuu dhukaasaa hin jiru meeshaa qaba garuu itti fayyadamaa hin jiru rasaasi sun karaa galu qabaa karaa ba'u qaba karaa rasaasa kana gashuuf karaa rasaasi kun ba'u adda baaseen beeku taanaan of ajjeesuu danda'a baduu danda'a jechuudha. Kanaaf dibatichi erga humna waanjoo cabsuuf keessaa qaba ta'eeti waanjoo cabsuudhaaf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Break the yoke. Waanjoo cabsuudhaaf Isaayaas 10:27 irra sila jalqaba isinitti meera. Shanaffaan dhukkubsataa fayyisuudhaaf gargaara. Maarqos 6:12-14 Yaaqoob 5:14 dhukkubsataa fayyisuudhaaf hubadhaa ilaa akkas jedha namoonni hedduun gaafasitti dhufanii dhugaa ba'an dibata kana nan dhugeera yeroo dhiyoo kana waan tokko dhaggeeffadha nama ta'e wayitu gara tullu diimtuu kanaatii dhufe nama wayitu gooftaa fudhachuu didee rakkise hin jeeqaa gooftaa immoo hin qabu nagaa dhowwe ennaan dibata mana kanaa fuudhanii galanii akkas godhan guyyaan isaa ayyaanaa jedhe
Guyyaan isaa ayyaanadha. Namni immoo ayyaana kanaa guyyaa ayyaanessu akkuma aadaatti kenneettoo moo isa gurraacha sana fa'aa naqatanii hin dhuguuti nama sana qabachuu barbaadeera. Kanaaf maal godhee dibata sii fuudhee galee sanatti jookii kenneettoon keessa jiru keessatti dibaticha dabale. Nama sana obaasan kenneettoo dhumadhanii buusanii obaasan qoricha kennaniif. Mee isuma waaqessitan kanatti nageessaa jedhe kenneettoo dhugee ka'ee. Isuma isa jettan kanatti nageessaa jedhe. Dhageettanitti hin fayyamoo hin fayyine? Hin fayyamoo hin fayyine? Argitanii biddeenittis dabaltee nyaatte, bishaanittis dabaltee dhugde, kenneettoottis dabaltee dhugde, wayyaa keettis dibde, mataa keettis dibde. Dibatichi kan inni itti bu'e hundinuu fayyeera. Dibatichi kan inni itti bu'e hundinuu bilisa ba'eera. Dibatichi kan inni itti bu'e hundinuu deliver ta'eera. Ilaa akkas jedha. Dibata isin harkatti baattanii jirtan kanarraati Jesus presents in blessed oil to saves, to heals, to delivers, to blesses. In fayyisa, in oolcha, bilisa baasa, in eebbisa. Amen, amen. Eenyutu kee mul'ate? Yesuustu keessaa mul'ate. Jesus presents in blessed oil. Yesuus zayita eebbaa kana kee mul'ate in oolcha, in fayyisa. Yeroo tokko iddoo tokko deemne beektaa? Iddoo tokko deemne kiruusadii waldaa kanaan. Nama wayiitu konkolaataan ba'ee karaa dhaabate duraa gommaan duraa ciise. Zayitii itti dibe isuma dhugumaa dhufee dhugaa ba'eera. Zayitii itti dibeennaan gommaan sila ciise deebi'ee ka'ee fudhatanii kaa'an. Dhufee dhugaa ba'e. Ittaasabaan አይታሰብም እኮ አይታሰብም ግን there is the power of God. Amen, amen. Humna waaqayyoo wanti dhibu jira? Hin jiru. Humni waaqayyoo keessa jiraannaan inni sila qilleensa qabne qilleensa qabaal qilleensa. Waaqayyoo ko edha utuu hin taane qilleensa kottaa golee arfanuurraa edha waama malee edha miti. Of kee baasuun barbaachisu. Kottaatti qilleensaa edha. Amen, amen. Kompreesarii malee kaase. Dibata bilqaatti xiqqoodhaam. Ishee sin harka jirtu ilaalame check it. Check it. Warri qabdan ilaalame. Dibatatti. Ammam gaa amma harka keessa nabooti harka keessa hingaa. Xiqqoodha. Humni achirratti waamame maqaan achirratti waamame garuu maqaa caaloodha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa fayyisuudha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa bilisa baasuudha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa oolchuudha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa dukkana ibsuudha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa gadameessa dhukkubsate fayyisuudha. Maqaan achirra jiru garuu maqaa kalee du'e deebisee kaasuudha. Hin fayyisa gaafannu. Dooktarri mana yaalaa dhatte kulaalitiin kee akka dhukkubu sitti metaanaan sirriidha dookterichi. Dhuguma si dhukkuba miti. Garuu dhugaa miti jettee dhuftee ati immoo maaliin kaasuu qabdaa? Dibatichi galii bishaan dhugi yoo siin jedhe dibatatti dabalii dhugi. Bakka ይፈውሳል ነፃ ያወጣል. አሜን 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 አሜን. ከናፍ ዲባቲቸራ ከጅሩ ከና dibanni inni dhuma maaliif fayyada? Humna hafuuraa hidhachuudhaaf nu fayyada. Humna hafuuraa hidhachuudhaaf. Luqaas 4:18-19 yoo ilaaltan na dibeeraayidha. Akka naqee himuuf, akka misraachoo lallabuuf, akka warra hidhaman hiikuuf, akka warra dhukkubsatan fayyisuuf, akka warra duudan akka isaan dhaga'an godhuuf maal godheera? Na dibeeraayidha. Dibaticha keessaa dibatichi kan inni fayyadu humna hafuuraa hidhachuuf nu fayyada. Hojii ergamootaa 11:38 irrattis akkasi. Hojii ergamootaa 11:38 irrattis akkasi. Kanaaf egaa dibaticha humna achi keessa jirutti amanuudha. Dibaticha maqaa isa irratti waamamee amanuudha. Kanaaf dibatichi faayidaa waldaa qofatu hin taane faayidaa keeti. Daran inni caalaan faayidaa keeti. Faayidaa waldaa miti. Faayidaa keeti. Faayidaa kooti faayidaa keeti. Si fayyada. Mana kee fayyada. Ijoollee kee fayyada. Si gargaara. Madaa qabdaa. Dibaticha dibi hin fayya. Amen. Waatu si dide isa si dide sanatti dhaqi dibatichatti dibati. Inni si dide sun deebi'ee siif owwaata. Akkasiin dibatichaan hin dubbata. Inni diidaan hin dubbata. Inni hin dhageenye hin dhagaa. Inni jaame deebi'ee hin fayya. Dibatichaan inni cabe deebi'ee hin fayya. Deemsa jalqaba. Haleluuyaa. Kanaaf daran
beekuu kan qabdanii hubachuu kan qabdan waa'ee dibata kanaati. Mallattoon jira. Dhoqqeedhaan ija deebise. Maarramii ergamootaatiin namni fayye maarramii isaan dafqattiin xaragataniin kan godhanii buusaniin namni fayye. Isaanin darbu gaaddidduu isaaniitiin namni fayyeera. Dhagaa kun hundumtuu ta'eera. Har'as waa tokkosu ta'a. Dibata tarka kee irratti baattattu kanaan waan haaraan jireenya kee keessatti ta'eera. Wanti dubbatamu akkasii irratti ta'uu namantu. Ilaa warra karaa hin qabneef karaatu banama. Warri cufaadha jedhanii cufamaa isaa dura dhaabatanii balbalatu banama. Warra hin hadhaa'e jedhaniif jireenyi isaanii hin mi'a. Warri salphadheera jedhaniif gara ulfinaatti butamu. Warri gaa'illi koo naa ta'uu dide jedhan gaa'illi isaanii eebbifamaa ta'a. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin kun ganama kana sirratti ta'e argitaati. Sirratti ta'e argitaati. Sirratti ta'e argitaati. Sirratti ta'e argitaati. Kanaaf dibatichaan waanjoon keen cabaa, dibatichaan dhukkubarraan fayyitaa, dibatichaan cufaan keen banamaa, dibatichaan salphinni kee ulfinatti hin geeddaramaa, dibaticha keessaa maqaa Yesuus jireenya kee irratti hojii haaraa hojjeta.